Akkam jirtu nagaadha hordoftoota YouTube chaanaalii koo. Ani akkuma na beektan Dr. Caalan jedhama. Barnoota fayyaati kan ani isin barsiisu YouTube kanarratti jechuudha. Haga dhumaatti haga na dhaggeeffattaniin isiniif dhaama. Barnoonni fayyaa ani har'a irratti isin barsiisu waa'ee dhiita'uu cidhaanii yookiin killee dhiiraa jechuudha. Dhiirri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin yeroo dheeraa naa ture cinaan isaa ni dhukkuba yookiin ni dhiita'a kan jedhu akka gaaffititti kan nu dhufe jechuudha. Isa kana dhumarra sagalee gara dhumaatti irra kan isiniif himnu ta'a jechuudha. Dhiirri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatiin yeroo dheeraa yoo ture cinaan isaa isa ni dhukkuba yookiin ni guba kan jedhudha. Isa kana dhumarra kan isiniif ibsinu ta'a jechuudha. Amma dhukkubbiin cinaanii maalirraa kan sababoota akkamittiin namatti dhufuu danda'a yookiin mallattooleen isaa maali? Falli gochuu qabnu maal gochuu qabna kan jedhu irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Killeen dhiiraa yookiin cinaanii maaliif dhiita'a jalqabuma maalirraa kan dhiita'u yoo jennu akkuma beekamu cinaanii dhiiraa keessa cinaanii ujummoon dhiigaa ni jira, ujummoon geejjibduu sanyii dhiiraa tokko ni jira, narbiiwwan garaagaraa ni jira jechuudha. Sababni cinaan tokko itti dhiita'uu fi yoo akka tasaa balaan irra ga'e keessatti sababa balaan irra ga'een keessatti gara keessatti yoo kan dhiigu jechuudha. Yoo qaamni saalaa ujummoo sanyii kormaa baatu sanirra miidhaan garaagaraa geessise yoo ta'e yeroo kana yoo inni dhiige ta'e jechuudha. Qalqalloon cinaanii sun ni dhiitaa jechuudha. Gara keessaa kan jiru qaamonni gara keessaa jiran dhiiga yoo ta'e qalqalloon cinaanii suni yookiin baattoon cinaanii suni ni dhiitaa jechuudha. Inni biraa sababa infekshinii cinaaniitiin sababa infekshinii ujummoo geejjibduu sanyii dhiiraa yoo infekshiniin ujummoo geejjibduu sanyii dhiiraa ta'een akkasumas ujummoowwan dhiigaa dhiita'uu gara keessatiin yoo ujummoo dhumti dhiigaa miidhaa mataa qabaate baattuun cinaanii sun bishaan guutamuu akkasumas yoo kaansarii cinaanii namni tokko kaansarii cinaanii ni qaba yoo ta'e dhiita'uu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa sababa miidhaan adda addaa cinaa sanarra geessisee miidhaa akka balaa rukuttaa ta'uu yookiin waan tokkoon rukutamuudhaan yoo miidhame ta'e dhiita'uu danda'a jechuudha. Yoo dadhabuu onneedha jechuudha. Yoo onneen namaa miidhamte ta'e sababa kanaaf jecha dhiita'uu ni danda'a. Kanaaf dhiironni cinaanii yookiin killeen keessa yoo dhiite sababa kana yoo dhukkube mana yaalaa deemuu qabdan jechuudha. Mana yaalaa namni tokko dhukkubsatee dhukkuba cinaaniitiin dhukkubsatee mana yaalaa osoo hin dhaqiin maal beekuu qaba kan jedhus kan waliin ilaallu jechuudha. Ni jalqaba irratti beekuu qabu yoom akka jalqabe cinaan kun dhukkubbiin kun yoom akka jalqabe beekuu qaba jechuudha. Tasa jalqabe immoo suuta yeroo tokko balaa addaatiin tasuma dhukkubee dhiita'ee baay'ee dhukkubuu danda'a yookiin immoo suuta dhukkubuu danda'a jechuudha. Isa kana yoom akka inni jalqabe beekuu danda'uu qaba. Tasa immoo suutadha kan inni jalqabaa dhufe kan jedhudha. Gosa dhukkubbii fakkeenyaaf dhaachuun ni jira cinaani. Dhaachuun ni jira, waraanuun ni jira, akkasumas immoo dhiita'uun calliseetuma dhiitee osoo dhukkubiin kan jiru ni jira jechuudha. Gosa dhukkubbii kanas adda kan baafatudha. Dhukkubbiin itti fufaadha immoo darbee yoo kan dhaatus ta'e kan waraanuus ta'e kan dhiita'us ta'e darbee immoo ittuma fufeetuma kan inni dhukkubu isa kana adda baafachuu qaba jechuudha. Erga jalqabee itti hammaataa yookiin itti fooyya'aa dhufe immoo akkuma jalqabeetti jira. Yoo haalli gubaasaa dhaachuusaa akkuma gaafa jalqabaatti jalqabeetti hin jira yoo ta'ee fi yookiin immoo gaafa jalqabeerra itti dabalaa deeme kan jiru adda baafachuu qaba jechuudha. Yeroo mana yaalaa dhaqee qoratamutti akkasumas immoo yeroo dhiyootti walqunnamtii saalaa dubara wajjin raawwateera kan jedhus akka qorannoo ta'uu fi ni gargaara jechuudha. Hiriyaa walqunnamtii saalaa wajjin raawwatu meeqa waliin raawwata?
dhiironni tokko tokko dubartoota garaagaraa wajjin raawwachuu danda'anii akkasuma namni tokko immoo jaalalleedhuma tokko wajjin kan raawwatu ni jira. Sanis adda baasuun qaba jechuudha. Dhukkubbiin kun gara biraatti ni faffaca'a cinaan dhukkubee dhukkubbii cinaan isanii wal qabate garri biraas ni dhukkubamu cinaanuma qofatu dhukkuba. Kan jedhurree adda ni baafata jechuudha. Kana beekuu qaba yeroo mana yaalaa dhaqee qoratamutti illee bifa saniin akka qorannoo ta'uun waan godhu hundumaayyuu itti himuu danda'uu qaba mana yaalaa sanitti jechuudha. Akka waliigalaatti immoo mallattooleen dhukkubbiin cinaanii wal qabatee mallattooleen akkamii agarsiisuu danda'a namni suni wanni ho'a qaamaa akkasumas immoo mataa bu'uu yookiin immoo dhukkubbiin mataa itti dhaga'amuu danda'a. Qalqalloon cinaanii diimachuu danda'a. Dhiita'uun akka xannacha cinaanii irra jiraachuu danda'a yookiin cinaa walumaa galatti ni dhiita'a yookiin cinaa caafisaatti ni dhiita'a jechuudha. Cinaan guutumatti dhiita'uu dhukkubbii garaa yookiin kofa keessa dhukkubuu cinaan itti ulfaachuu yeroo fincaan immoo fincaan isaa sun isa gubuu yeroo fincaan immoo sardamuu waan jedhu battaluma fincaan qabachuu dhiisuu suni mallattoolee isaa ta'uu danda'a jechuudha. Fincaan diimachuu yeroo fincaan isaa diimachuun dhukkubbii cinaanii wajjiniin hariiroo waan qabaatuu fi mallattoolee agarsiisu keessaati. Inni kan biraa immoo dhangala'aan qunxurroo keessa yaa'u qaamni saalaa hooksisuuree danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoolee kana kan inni agarsiisu jechuudha. Mallattoolee kana yeroo ofirratti arginu irratti battaluma mana yaalaa dhaqnee qoratamuu danda'uu qabna. Mana yaalaa dhaqnee immoo wantoonni nuti beekuu qabnu yookiin wantoonni nuti doktoratti himuu qabnu wantoota jalqaba isiniif tarreessisanii yoom akka jalqabee tasadhamoo suutadhaa dhukkubbiitti fufaadhamoo darbeetii haala waraansasaa walqunnamtii saalaa dhiyootti raawwachuusaa wantoota akkasiisanii beekuurree ni barbaachisaa jechuudha. Dhukkubbii cinaanii sababoota garaagaraatiin dhufuu danda'a jenneerraa cinaan micciirramuu danda'a. Infekshinii cinaanii dhangala'aan qalqalloo cinaanii keessatti kuufamuu ujummoonni sanyii kormaa yookiin ujummoonni dhiigaa miidhamuudhaanii sun dhangala'aan gara cinaan keessatti yeroo kuufamu balaa cinaanii waan adda addaa irra ga'u kaansarii dhukkuboota kan biroo dhukkuboota walqunnamtii saalattiin wal qabataniin dhufuu danda'a jechuudha. Walqunnamtii walumaa galatti dhiirri dhukkubbii cinaanii qabu hatattamaan mana yaalaa dhaqee qoratamuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa immoo dhukkubbii cinaanii keessaa maramuu cinaan dhiiraati. Inni kun maramuu cinaan dhiiraa yoo jennu gara keessatti ujummoonni sanyii kormaa baatu maramuudhaan yookiin immoo cinaansaa ofirra gar tokkotti naannee fo'amuu waan jedhamu jechuudha. Inni kunis dhukkubbii cinaanii keessaa isa tokkodha jechuudha. Maramuun cinaanii wantoota dhukkubbii tasaa fi hatattamaan cinaan fidan keessaa isa tokkodha jechuudha. Hedduminaan namoota umuriin isaanii 12 haga 18 ta'an gidduu jiran irratti kan inni mul'atu. Maramuun cinaanii yeroo jennu cinaanii fi ujummoon cinaanii keessaa jiran yeroo maramuun balaa qaqqabamu jechuudha. Cinaanii fi ujummoon cinaanii keessaa jiru yeroo ofirraa maramu maaltu uumama kan jedhudha. Cinaanii fi ujummoon cinaanii keessa jiran yeroo maraman hiddi dhiigarraa gara tishuu cinaanii geessisuu fi deebisuu akka kuufamu gochuudhaan seeliin cinaanii akka dhiiga hin arganne godha jechuudha. Dhiigni gara seelii cinaanii deemu kun yoo addaan cite yeroo dheeraaf ture seelonni cinaanii du'uu danda'u jechuudha. Inni kun immoo cinaanii wajjin haala ta'uu danda'a jechuudha. Mallattooleen maramuu cinaanii agarsiisan akkuma dhiita'uu cinaanii wajjiniin tokkuma jechuudha. Mallattoolee addaa hin qabu. Dhukkubbii tasaa hamaa ta'e kan naannoo cinaanitti mudachuu danda'a. Dhukkubbiin kun keessumaa halkan walakkaa fa'aa hirriba keessaa nama kaasuu danda'a. Baay'ee nama gubuu danda'a yookiin waraanuu hollachuu waan kana uumuu danda'a. Dhiita'uu qalqalloon cinaanii jiraachuu danda'a. Gara dhukkubbii garaan nama dhukkubuu
ol nama jechisiisuu fincaan amma fincaasisuu yoo fincaa'e sun gubuu yookiin fincaan isaa diimachuu cinaan gara oliitti ol siquu mallattoo kana agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoolee akkanaa yoo ofirratti argitan yookiin ijoollummaa keessan irratti argitan hatattamaan gara mana yaalaa dhaquun yaalamuun barbaachisaadha. Sa'a ja'a booda seelonni cidhaanii du'uu cidhaanii Abbachaa deema yeroo dheeraadhaaf yoo turtan seelonni cidhaanii hojiin ala ta'uu danda'uun carraa dhala dhabaa turree geessisuu danda'a jechuudha. Namni tokko dhukkubbii cinaanii battaluma ofirratti argeen mana yaalaa deemuu danda'uu qaba malee yeroo dheeraaf yoo ture ta'e kanneen dhiita'uun cinaanii gubuu waraanuu yookiin hollachuun cinaanii waan garaagaraa geessisa yoo ta'e sababa sanyii kormaa seelota sanyii kormaa ajjeesuu danda'a. Waan ta'eef cinaan hojiin ala ta'e taanaan dhiirri sun walqunnamtii saalarraa raawwachuu hin danda'u. Walqunnamtii saalaa raawwachuu hin danda'u jechuun immoo dhalchuu hin danda'u jechuudha. Sababa sanyiin kormaa isaa seelonni sanyii kormaa hojjetan sun ni du'an waan ta'eef sanyiin kormaa isaa qophaa'uu hin danda'anii sababa sanyiin kormaa qophaa'uu hin dandeenyeef immoo dhalchuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf dhukkubbii cinaanii akka salphaatti laaluun nun barbaachisu battalumaan ofirratti arganii mana yaalaa dhaqanii qoratamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaaffiin nu gaafatan keessaa inni tokko dhiirri tokko osoo walqunnamtii saalaa hin raawwatin yoo ture cinaan isaa dhiita'uu ni danda'a kan jedhudha. Yeroo dheeraaf yoo ture waan dhukkubbiin cinaanii sababoota garaagaraatiin dhufuu danda'a malee walqunnamtii saalaa waan hin raawwatiniif yookiin yeroo dheeraaf osoo dubara bira hin gahiin waan tureef jecha cinaan isaa dhiita'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa osoo hin raawwatinis yoo ture ta'e waan cinaan irratti dhiibbaa akkasumara qabaatu hin qabu jechuudha. Walqunnamtii saalaa yoo raawwate ta'e sanyiin kormaa isaa aktiivii akka ta'u tarii gargaaruu danda'a malee cinaan nama dhiita'uu danda'a kan jedhamu sun hin danda'u. Kanaaf dhiita'uun cinaanii sababa dhiirri tokko walqunnamtii saalaa hin raawwatiniin dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf akkasidha barnoonni fayyaa nuti waliin barannee waa'ee dhiita'uu cinaanii fi waa'ee cinaatiin wal qabatudha. Gaaffii biraa kanaan wal qabaturre yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessu. Akkasumas barnoota fayyaa biraatiin wal qabatan karaa koomentiitiin nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Barnoota fayyaa baay'ee isaaniif hojjenneerra yuutuubii kana jala seenuudhaan guutuusaa dhaggeeffadhaa. Yuutuubii kan keenya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Barnoota biraarree hedduu waan irratti hojjennuu fi akkasii fayyaa ta'aadha. Nagaan tura.